أمو بود نرانغالين أبدو أنا كنا لينا قولي يتينا تلي ونا نجرين هي ماكية قولي نيادين وقتوا كنا نرد لجين جرين يو أتيكات تيم أنا كان كيد تينغالين على أنجا استوى ليجال لا كفتو كنا يون إنسين يو واجرا و بوليس هم فوري أن مش كوبا كنا متي بول لجلت سينيسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تورتو كينيا وندي كيسانو بعنا جانو جراتن فياك أبدانين جروف جرين كيسانا لكلين سامال فكات سنين جرا كبجمتو تورتو كينيا هروانا جاباتو كوكبات سنين ديما ما له جتن أجي كنا وأدى ويقافة شور أف ديما شرا رجما دبّت شور أف وما إني جالتو رتّو جتاجرو سنين اللي جالتو جتّا متي ونا كان قافة رو شرا سببو مدائما إسا كان جتّا قافة رمالي أجي ساموني كنا من التلّي قلانجرو إسين اللي تيجي والكباني مالي دا وانا أجايباتي مي كاميرا كاي كبجمتو تورتو كينيا أما تبلي إسا رفارتا لنا فاجراي مال نانجري ست جميرا كوتر إيا ست وامي مي مالي فوجين كان كيكو مالي جريتو مان قافة دا waan inni dalagaaru guutuu takka takkaan ittima mucayyoo inni waliin deemullee argee jira kanallee akkan argellee argee dhabaatee san hin beeku ani kabajamtoota hordoftoota keenya as kaayee kaameraa kaayee maali hojiin kuni jedhaani waan inni naan jedhume waliin daawwanna hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa affeerraa koo waan dalagaan jiru waan am ture nagoma ما يدرفني يدرفني كمان لا لا تيا كجتوي فول اللي أمو أنا مرة فين جرى فكر لا رفير رقابل تمو ركير رقابل تمو كم أبوت مو شيشة هرسابل كمان لا أسيقا فدي يعني هو متى كان مسوسين قبل ما هرقي أنا دور أقول أقارتهم لا إيه قلت تايدي سيشاكي بر إيه قلت تايدي تمان سيشاكي أنيو jijjiirame bakkuma hundaan jijjiirame jechuudha. Ma eegalu illee harka inni eegalamte wayi baasa taate re'aa rakkoon qabu. Dhugaar tacha? Laa dhugaara akkasuma jenna abbo Ramadaan Rabbi afaan qaban namaan hin ta'in baasuuf seema astagfirullah. Laa maaliif ani fuullee akkanas jirale? Laa xiqqoo yeroo aaru akkasuma fuulle. Maashaallah asilleen dubbisa jedheen turre beektaa? Atama maan neemte walumaa galatti haali. Maqaa si dhabuufillee si waamne si dubbisuullee hin barbaanne maal godhanii Oromootu maal jedhee beektaa bakkisuu batti cadhisuu dhalti mala saree dhaltee noomi maa jedhan. Atama na arrabsuu na yaante wanni ati naamte maalidha kan bara. Lakkan si arrabsuu fi si waamne mammaa kaa beektaa. Mammaa kuni kun bara waa'ee mammaa kama beek osoo akkana direct na arrabsina wayyaa mammaa kan na arrabsuu na kolfaatu nu beekta. Amma kanaafuu waas gaafachuu jira. Arraba waliin naan gaafatanii waliin naan yaa kii arrabaa miti dhaggeeffadhu ati maaliif maqaan walleessa? Maaliif maqaan walleessa? Maqaan walleessa? Akka. Gaaf duraa waadaa nu walii galle maali? Har'a maalirra jirta? Maarra jirta? Eessa jirta? Ati eessa bulaarta? Maarra na gaafatta bakka bulaa? Laa guyyama si argisi gaafadhaa mere? Guyyama si argisi gaafadhaami guyyama si mijjaa'e si argisi gaafadhaami. Anallee naamni joonne siillee siimi joonne sina garee wayi mana galaarta. Eessa bulaarta jecha maal? Hiriyoota bira bulaara. Hiriyoota bira bulaara. Eessa bulaarta nutti himsiin jenna abboo. Yaa kii ijoollee hiriyaa ta'ee bira bulaara. Maal eessa bulaarta maal? Maa osoo jaartii qabdu ijoollee hiriyaa ta'eeti bira bultu. Jaartii qabda moo qabdu? Amma isii si himate moo? Laa qabda laa. Anatu si himate moo? Mee dhageeffadhu mee? Dhageeffadhu kaa isiin natti haa himattu isiin haa himachuu haa dhabaattu. Ana akkanumaan akka hiriyaa tokkootti si gaafachuu hin danda'u. Yaani maali? Jaartii tan teeti moo jaartii tan teetii miti? Caaltuu. Natti jaartii tan teeti moo teetii miti? Caaltuun jaartiiti. Jaartii jechaan maal jecha? Jaartiiti jettaa nama ajaa'iba. Jaartii jechaan maali? Jaartiin jaartii qaba jaartii jechaan maali? Laa jaartii jechaan maali? Namni jaartii maaliif fuudha? Jaartii fuudhanii hiriyoota bira buluuf fuudhan moo maali? Amma sababa na gaafadhu kaa waan an isi watana waan dhiisee biraa beeku dura osoo hin gaafatin. Maaf dhiiftee biraa deemte isii dhiiftee biyya deemte obboleessa kiyya sii kadhannee miila jalatti kufnee waan taane isii tana sii araarsineeti. Mucaan kun namaa gadi hin ta'in jenneen siif kadhannee waadaa seenneeti isii tana biyyarraa siif hinne. Amma itti dhalchitee jennaani akka korbeessaree walii gadi hubobsaa deemte. Haala akkasii miti haakimee tasgabbaa'eeti. Maal tasgabbaa maa maqaan balleessitaadha? Mee dhageeffadhu. Dhiisi maali? Maa maqaan walleessi? Tiyyummaan qofti haa taatu hin jedhin ata mala akkasii qabdala. Maal feetariyaati? Maal? Waan tokko narraa fuudhiiti
maaliif baatee maaliif akka satee sababa nagaa waan ba'eef dura nagaa malee akkanumaanii ani fuutee la usuusi argaaru war waan baateef sin gaafadhu waan baateef amma eenyuun sobuu eddati ana sobu moo isii sobu moo maal wanni baateef dhala maa baate isiin yaanii deettee haadha ilmootii amma booda yaada isiiti maal abbaa isii fiddii yaanii amma warra bolcii fi humna qaqqabu walii olii gaddeemuudhaaf jecha isiin daa'imaa waliin mana gattee yaaqii ramadaan rabbiti namni maa maqaan balleesse waan tamama itti aanaa dhaggeeffadhu lafa ramadaanaati namni waan itti aanaa hinaasa obbolees kiyya awwanni mana kanaallee ba'eef waan biraatiif illee miti amma wanni isin yaaddan waan biraati iddoo an jiru waan biraati alhamdulillah maasita keenya dhaqu jirte takka jedhe bishaanii saamunaa sanuu ramadaana keessa galatuma awwanni ba'eef illee dhaggeeffadhu obbolees kiyya waan biraatiif miti isimaan xiqquma waa hundanaatti himanii isimaan xiqqoo waan keessa wal jejjenneetuma guyyama tokko yaaqii akkuma tasaa dalagaa wayii argamte dalagaa san dalaydamoo akkamii jedheen qaldimaaf jedheen sanillee yaanii dalaydamoo dalaydu jedhee jennaan akkamitti akkana naa jetta akkamitti jettee mana keessa balaan buufne akkasii jedheetuma ana aareetuma guyyama sanni ani bira ala deemee ijoollee hiriyaa bira bulee guyyaa biraa yoo mana dhufamu ani fuula guuruu eegaltee akkuma tatta'u eegaltee yaaqii jibbee asuma deebu jibbeetumaan achi bulaara malee akkati yaaddu sanii miti an bakka biraa bakka inni gata kallee jira. dhalaa jala deemaa jirtu dhalaa wayii jala deemaa jirtu akkam dhalaa wayii nama dhalaa wayii jala deemaa jirtu ati eentu sin jedha kan la anoo si argeewu anoo si argeewu maan nama waliin deemummaa badii qabaare nama waliin karaa atamma nama hojii yoo karaa deemtee yaani wama karamar sa irra dhaabbatti wama argee dalagaa tamam dhalaa waliin karaarra deemtee beektamoo hin beektu samuuni kan ammoo dhalaa wajjii yaani guyyaarra deematu moo waliin dhageeffadhu waliin deeman jechuun ammoo waa dalagan jechuun miti la akkas jechuun miti ganda dhalaa bultacha dhiira dhiiste hiriyooti jedhe hiriyoota hotii bula bula billa alee kimiyatummaa nuu yoo yaaddume guyyaa soomana rabbii soomanaati halkan dubartii walii waan hin taane darbuun yaani akka sharaat ni ta'a. Nun ta'u garuu soomuma kan kee kana nu shakkisiise bara soomaar taaka jedhu na shakkisiise namni soomu jaartii gatee daa'ima gateeti hiriyoota ofii biraan buluureef. Ani obboleessi kadha geetta ani cikichiga kan dandeenye abdi ni beekta ani yaani dubbiif kana kan dandeenye ni beekta. Mootii deengada maaliif waliin deemte? Si argeeti ani kunoo ani jakiyyaan si arge atillee dalgaa akkanumaan na laalaa wanni si dubbisuu deefi akka ati hin qaanfanneef jecha mucayyoo akkanatti maxxantee jala buutee ti maaliif akkasitti waliin maxxantanii deemtan jaartiteeti maa waliin qabdu ni kaa hidhatteettamu. Jaartitii allee bituu yoo dhageeffadhu waa nama waliin ati jettu sunillee anamma arge beekillee mucayyooni mana saahibtitti isii mana jijjiiratteeti si gale osuma deemu karara akkasaa wali dhufne yaakii mana eberoo dhaqaara akkana nageessi jennaan mana jijjiiratteeti bakka wallaale telefoonni isii cufatee jennaan mana mucayyoo ni beeka hoo si geessaa jedheeti mana mucayyoo geesse malee dhimma biraa ka isii waliin qabu waa takka wanni an qabu hin jiru. Egaa wanni hin qabdu hin jiraanne maaliif mana keetii baate namni tokko walii hariiroo hin qabu caaltuu dhiifama jettee miira jala jiddeeti mana kan keetii yoo deebite maali? Maaliif miira jala jiga? Maal balleessi miira kana dhalaaraas shakkiteemi mana galaan jirtuumi yoo isin nyaata goote nyaataa harta manatti. Dhageeffadhu meesii hima na shakkiteemi osoo hawwata akkuma qabaate na shakkiteemi shakkii isii kana yoo dhugeessiniif an dhiiraa miti lafa kana deemu. Jaarratti jibbite ana waan akkana kana jaara waa lafaa kee waan balleessu garuu namni tokko waan hin balleessine kanarratti qubana qabee nama waan inuu afaan oromoo gaaba akkanuma jedhitti millee. Adamma inni waan qajeelchen abboo haati waan rabbuma akkamasi uuma jedhati abaarsa wayii qabdamoo biyyarraa akkana. Abaarsamaa qaba abaarsa takka guyyaa takka warri keenya abaarratti hin beeku na eebbisuu malee takka na abaaranii hin beekan. Maal jedhanis eebbisan? Maal tolchitee innaan maal jedhanis eebbisan warri keessa? Nama yaa bar namni nama waa tolchuu eebbisa malee cal jedhanii nama argan eebbisan. Maal waa wayii balleessin beeku waan obboleessi haatiin abbaanti yeroo an bee jiru harkaan lafa qabatanii na eebbisan obboleessu. Moo harkaan lafa qabatanii nama abaaran malee harkaan lafa qabatanii nama eebbisuu hin jiru. Sanillee nan soobiniiti. Ati hundaafuu amman qajeeltamu akkana afaan bantee olii gaddeemuun kun si hin taane hajji dhugaa siimaan.
maqaalee nu balleessite yaaki namni hundi kun gurbaan kun sarimu maaliidha hiriyaa keessanii nu jedhan saalfanni bakka deemnu hundatti daa'imuma tan ta'e kanaaf fedhiitii mana galeetii isii dhiifama gaafadhu waan isin daladde nyaadhu manaan bayni ta'a yoo isin sin dubbisnelee ta'a rakkoo isii yoo sirra uumte koottu nagaa natti madhu yaaki atamma isii tana caaltu matana atamma namaa yaani yoo isiin afaaniin akkana jedhiftee jettu namoo waa takka bishaan lafa gadi nanne si fakkaatu jaatu miskiina jaaltu gowwummaa isii takka malee waan takka waan biraan qabdu gowwummaa takkatti malee nama hunda amanu gowwummaa inuu si amantii nuu isii gargaaru kana ayyuu bar isiin fuutee sin nu gurgurti isiin waan takka nama isii dubbatullee laal yoo dubbatte maal jedhan gowwaan gargaariin jette oromoo gowwaan gargaariin jette yoo dubbattuufillee yoo itti dubbattellee sittaara gara lachittu akkasuma fakkaatee balleessuu dhabaadha. Akkasuma ana mamii badin maan kee maali? Badin kan kee maa walii gaddeemta jaartii qabda daama walii gaddeemta yaaki isii walii aarre walii namochi namuma biyyuma kana keessaa ta'u biyya biraatu namuma jaartii walii aaree sokko argitee beekta. Atama bardi qamisii godhadhu karaa. La ana masokku. Is ko qamisii godhu kun sii kennina. Dhageeffadhu ana masokku miti bar. Isiin hundaayoo qabdi. Ramadana kana keessa nama dhawuu illee ta'u. Ayyoo yoo aare yoo kaadhee isii yoo tanaa godha yoo kaadhee waan saaba kenna. Jidduu kiyya waan ta'in jedhee yaani dhiisee biraa ba'e malee waan biraatti miti obboleessi. Amma dha'uu fi mirga illee hin qabdu nullee asiin dura waadaan seensifne isii dha'uu miti ijuma cinaa yabdeen akka laalla isiitti himnee jirra. Tamaam yoo isii waa si goote baay'ee siin jennee jirra. Amma isii waa takka simatu nama dhaan rabbiitiin isii waa godhaara malee. Awwanni si waameef mee irra deebi waan si waameef kan irra deebi of laalladhu. Kabiraallee kasiin jedhu. Mee dheengadda viidiyoo yuutuuba kan kee irra gadhiiste. Mu'atti birrii kuuftee gara deebistu rafteeti kaameraa tokkochi siibitte yuutuuba irra ol baatee si malee namni akka keetii argee hin beeku. Dubartii jechuun si malee hin jirtu. Jaartii jechuun maalii tantee hin jirtu. Garana na ajjeesaa. Garana haada na godha. Maaluma kana hundaan si gahime. Eenyu naarsu jette. Atiin tun kunoo jaartii waliin jiraattu qabda. Ta daa'ima irraa qabdu qabda. Isiin jaartii. Jaartii tantee isiin jaartii. Boo biyya kana jirti. Haa jiraachuu baattu. Jaartii hunda dura namni keenya yoo dhugaa itti mani fi yoo dhugaa haasaan hin feetan isin yaaki dhugaa feetaan caaltuuf nama kamiyyuu dura dubartoota hunda dura isii beeka ta daa'imummaa warri keenya fuudhe ta yeroo osoo awwaata kan beekin osoo an fuudhumaa fi dubartimaa ol jedhee takkaa osoo ilaalin isii irra baradhe waa hunda sii galaame duubaan kanaafuu isii tana amma ani akka wallollee erga wallollee kaanee booda isiin biyya biraa deemte achi na gammachiise isii tana yoo ol bahee galateeffadhe jaartiitii galatoomii jaartiitii waan kana naa godhuudhaaf galatoomii si jaaladhaa jechuun badii qabaa jedhee bara. Badii qabee. Badii qaba. Akka. Maa waggaa haganaa eessa duute ati? Eessa jirta? Isiin eessa duute? Eessa jirta? Wallolle. Eessa jirtu waggaa haganaa? Wallollee sin jedhu wallolleera. Amma ati akkana hunda caaltuma aarsuuf caaltummaan haadha ofittaa gootuuf akkana kaata. Maali caaltumaatu si aarsaree? Wanni si aarsu maali? Jaartii si yaadda jechuun caaltu aarsa yoo saniif qaadu taate yoo haadhaan bitaa saa kan ofittaa gootu. Hai. Haadhaan bitaa fitte. Duuba wanni nama arsuma la wannummaa nama arsuma jira. Jaartii si yaadda jedhanii aariidha. Aariidha. Akkam. Eessa duute isiin dur? Yaa ki dura wala lamu wala araarnis jedhee wanni biraa maali? Wala erga araarnis. Kabadii kana hunda dalage tokkoffaa anaa beeki. Kabadii kana hunda dalage tokkoffaa wallaalee illee dalanne mallaqa natti ergiteeti akkana godha waan jettee mallaqa sii deebisee dhee aan gorbaadhee kadhadhee halkanii guyyaa kadhadhee hin barbaadu mallaqa san jettee nam malee. Mallaqa si erguu yoo baatte eessa baasii fidi mallaqa? Jaartii yaami? Waan jaartii yoo fuudhee akka fedhe godhe nama qabaatu jira. Isi eenyuuf daleeti? Dhiira biraachuuf daleeti? Rabbi isaa qajeelchu kanumaan si waameeti irra deebiidhaan naanna'e halkanii guyyaa mana kan keetti kanuma si himaa. Akkas dhageettaa malee. Irra deebi yaadi. Yaa ki wanni yaadu. Dhageeffadhu kaa. Wanni yaadu. Dhageeffadhu iyyaaduu miree dhageeffadhu kaa. Ammoo booda narra hin galin. Abditu waan akkanaallee na godhe jettee natti illee wannaan jedhin hiriyyama kiyya waliin nyaadhee dhugate waa akkanaa narra dalagan jedhin. Yoo ati qaxxitee mana kana kan keetitti hin galin. Dhalaadhaan jedhistee olii gal laakoftu kana yoo hin dhiisin yoo waajjira yoo poolisaan fuudhee an mush gubbaa kanaa miti boolla jalatti siniisisin aan abbaan keenya dhalche. Kawaan waan dubartii fuudhe immoo. Mush waan dubartii fuudhee calistee dhalaa jaartii haadha daa'imaa waliin mana gattee ka isiin waan nyaattu hin qabne waan dhudhu hin qabne ka waan takka hin gaafanne calistee olii gad deemaati waan ati tiratu hin beekne. Manuma ila dhage manuma abbaa fedheeti guyyaa takka si argee jennaan yoo poolisaan fuudhee mush gubbaa kana. Kawaan nyaatu waan dhudhu dhageeffatu harkaan luka wati fayyaa qabdi baatee dalagatte obboleessi. Yoo
tamam yoo waajjira poolisaa yoo poolisaan booda jala siidhe natti hin gaabbin kanuma sin jedhu. Waan poolisa wanna mallees maal? Poolisi waan poolisa wanna mallees maal? Poolisi jaartii yara maal qaba? Narraa maal qaba? Gattaa tamam. La poolisi narraa maal qaba? Jaartii yara maal? Jaartii yara maal qaba? Narraa maal qaba? Biyyi seera qabdu keessa irraa. Waa seera maal cabsanii? Ati maal se'a? Nama maaltu jaartii fuudhee ilmoo itti dhalchee biraa ala bula. Biraa ala bula? Maa aadaa mataa kee rabbaadhee deemaa jire? Eega. Moo mana isiin keessa bultu jalaa diige moo? Jalaa diige. Ka isin gargaare ka waliin halkanii guyyaa rakkoo isii irraan qoodane maaf fuun? Rakkoo maa rakkatte isin jette? Wani isii rakkatte maal? Hin jira wani rakkatte. Rakkattu gabbatee daa'idii miree maal? Ana waliin dhaqee maaltu jette? Taa'imi. Maaliif? Taa'imi nama bilbiluufi. Maal ta'u? Taa'imi waa mace. Qoy. Yaa akii wanti dabaltuun jiru asan makaraan na yaabdiiti baay'ee galatu. Taa saniif si waame. Qoy gattaa. Yaa akii dhageeffatu. Qoy gattaa nama dhufuuf deema. Waa hundaafuu galatu. Gattaa nama dhufuuf deema. Deema aboo. Nama dhufuuf deema wayii agarreen. Wantoota keenya kunoo agartanii waan inni jedhe dhugaa dubbachuudhaaf caaltu jaalallee daa'ima santu garaana nyaata inni kunoo akkuma agartan halkanii guyyaa mana bulaa jiru ala bulaa jira. Kanumaa fi wanni poolisallee maal jedhan dhugaan qabsiisuu fi miti sodaachisumaan malee akkasii inni nama wayiitti bilbilaa qo'ataa himee jennaan deeme akkuma agartan jechaadha hima shakkii qaba. Yoo rabbi jedhe inshaallah walitti araarsinaa nagaan akka walitti deebaniidha kan barbaadu malee waan biraatiif miti yaada isaa illee tana keessa isinillee anillee arguu barbaadeeti. Argee jira dhalaa takkaayyuu hin qabu maal jedhe waa'ee mucayyoo waliin deddeemuu sanillee yaanii akka hariiroo walitti hin qabne kan inni dubbataaru jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana yaada isaa argitaniistanii warra viidiyoo kana jalatti laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin barreessaa isin jenna nagaan nu tura.